argisiisiti jecha Jibriil jedhu lakkoofsa 193 irraati Arabiffaa irraati argisiisi. Ruuhiin Jibriil jettu taanaan Quraana suuraa 27ffaa keessatti ruuhiin maal akka ta'e yeroo Muhammad gaafatame deebiin gaaffii si gaafadhu kana lamaan ragaadhaan naaf deebisi. Itti fufu. Hayya duraan dursatti gaaffiin gaafatamte deebisuu miti afaaniin kaasuuyyuu sitti ulfaate an garuu si deebisee gaaffii biraallee dabalee si gaafadha jechuudha. Duraan dursatti Qur'aana jechuun walumaa guutuutti macaafa kana qofa miti. Qur'aanni keeyyanni tokko illee nuuf Qur'aana. Nu muslimootaaf keeyyanni tokko nuuf Qur'aana. Qur'aanni immoo keeyyanni tokko kun ayata Rabbii jedhama. Fakkeenyaaf Rabbiin Qur'aana keessatti boqonnaa 2 lakkoofsa 41 keessatti ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا جدا كيتودا كيا جدا ربنا سبحانه وتعالى آياتي جيشون توكو قفو سونتان كيتودا كيا قاتيتي كود أن ينقرقرينا يوجد ربنا سبحانه وتعالى قرآن يكون مو دلكما قرآن كان أنا ربي برابوه جدا ربك دبتو برباد وتاتي كلاكاتي جتو تمتي كديم قرو ربنا سبحانه وتعالى قرآن يكون جتشا تقول أمال جي نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه بقولنا سجل لكوف سجارتي مال جده وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يو ور مشركوني ورجالتون كافروني كريستانوني يو جري هركا كيسن اتبوجي أماني دفني الآجراني جركن أما دفني كلام الله أما جيتش الله كان دبي الله كان تقاليتي كاباتو براتي كا أيوجد ربنا سبحانه سنبوديو درنا قاتي سانجي ساقر جرب بربايتي كلام الله جيتشون جيتش الله قرآن جيتشون ربي سبحانه وتعالى قرآن كان ساتودان آياتك ينغرغرتينا غتيتي قرآن جيري دبتي جيتشون غتيتي قرآن غرغرتينا جيتشون وانتي قرآن انججيرينا اللي كان انججيرينا وان نما كنا دموزا واغلا انججيرينا ربي سبحانه وتعالى نتمي جيتشون اتيانسي غافي ولا فكاتان غافتان مي وانجيلوني بريفمن كون ما تصنتو سي بريس جديرا يوكين waaqayyoon raan si barreesse jedheera Luuqaas akkas jedheera Yohaannis akkas jedheera Maarqos akkas jedheera macaafumti baatamee deemaadhaa jiru eessaa dhufe mee bakka hundee isaa tokko wangeela kana Maatewos waaqarraan si barreesse kan jedhu mititi waaqarraa barreessuu dhiisi anumatu barreesse kan jedhu ragaa naake namnumti anatu barreesse kan jedhu ka Allah dhiisi ka waaqayyo dhiisi mee Maatewosumti wangeela kana natu barreesse kan jedhu tokko fidi Yohaannis natu barreesse kan jedhu mee fidi nama siin jedhe waaqan jedhe kan Rabbi biraa dhufe hin jenne namni illee anatu macaafa kana barreesse ka jedhu jiraate namni kabarree anatu barreesse jedhu ragaadhaa fidi akkuma gaaffii sila si gaafadhe gaaffii sila sin deebisne deebis gaaffii sila maalinne gaafa Gabri'eeliin gara shitti dhufu jecha saamoo jecha waaqayyo biraa fideedha dhufe jedhee si himeera arre deebisii kenne gaaffii gaatu jira deebinaa kenniti gaaffii keetti fufi yoo si galeesse sin galleesse. Okay. Ammas nama koofurtu dhaggeeffachaa jira gaaffiin si gaafadhe sin galle. Gaaffiin jalqaba si gaafadhe ammas deebiin argan hunduma si dhaggeeffachaa jira faraan gaaffii an si gaafadhe baay'ee salphaadha. Gaaffiin si gaafadhe sirriitti dhaggeeffadhu. Akkuma Quraana keessatti suuraa 81 lakkoofsa 19 irratti suuraa 69 lakkoofsa 40 irratti dhugumatti Quraanni kun jecha ergamaa kabajamaati jedhu Quraana keessatti bakkatti Allahaan Quraanni kun jecha kooti jedhee ragaa baasinatti agarsiisi. Anatu buuse jecha kooti. Kan jedhu baasinatti agarsiisi. Kanatti kaasaa turte suuraa 9 lakkoofsa 6 amma isaan dubbii Rabbii dhagaariitti jedha. Amma isaan Quraana dhagaariitti kan jedhu achirra jechi Quraana jedhu achirra hin jiru. Suuraa 26 lakkoofsa 192 si gaafadhe. Achirratti jecha Quraana jedha Rabbii isaa keessa jiraadhe si gaafadhe baastee dubbisaan jirtu. Ruuhii amanamaa irraa bu'ee jedha. Ruuhii amanamaa jedhamu Jibriil kan jedhu Rabbii isaa irratti barreeffamee jira baaftee nutti agarsiisaan jirtu. Quraana irraati ragaa as baasiiti otoo gaaffii na gaafattachas hin dhufin Quraana irraati yeroo nama deebi'ee si gaafadha. Hundi keessa dhaggeeffadhaa yookiin nama biraatti dabarsi. Faraan yookiin nama biraaf dabarsi awwaliif dabarsi. Isuma dhuguma. Gaaffii kana yeroo dhumaaf si gaafadha. Kana booda sin gaafadha deebi'ee. Akkuma Quraanni kun jecha ergamaa kabajamaati jedhu otoo natti gaaffii gaafatachas natti hin darbin. Akkuma Quraanni kun jecha ergamaa kabajamaati jedhu Quraana keessatti bakkatti Allahaan Quraanni kun jecha kooti. Anatu buuse jedhe as nu baase ragaa. Quraanni kun jecha kooti anatu buuse bakkatti Allahan jedhe as baase nutti agarsiisa Quraana keessaa ragaa. Kanuma gaaffiin koo. Gaaffii lammaffaa waa Jibriil si gaafannaani waa Jibriilii fi Jibriil akka hin dubbanne Jibriil akka Muhammaditti hin dubbanne yookiis Rabbi irraa fuudhee gara keetti fudhee Muhammaditti hin dubbanne ragaatti hin baane
ifa nuu ba'ee jira jechuudha. Jibriiltuun dubbatee isin turratti dubbate waan ta'eef kan hubannee jirra. Quraana keessaati amma as naa baasi ragaa bakka itti Allahani quraanni kun jecha kooti ana Allahtu buusi jedhee as baasi nutti agarsiisi. Inni rabbi irraa buufame inni jecha rabbiitii kan jedhu nutti agarsiisi ana Allah buusi kan jedhu as fidi jecha kooti. Quraanni kun jecha kooti ana Allah buufate kan jedhu as nu baasi quraana irraa. Tasfiira hadiisa dhiisiti quraanaa yaa quraanaas baasi nutti agarsiisi. Rofa guddisi mubee akka mul'atuuf. Ayyee sagaleen kun jira natti fakkaata. Duraan dursatti akkaataa amma dubbattu kanatti rabbii miti anuun dubbadhu. Akkaataa ammaa softeetti rabbii miti anuun dubbadhu tole. Kana gaaffii ga lammaffaatti itti sifufa. Gaaffiin lammaffaa maal inni ruuhil amiin kan jedhu Jibriil ta'uu saraganaa kenni jedhe. Ajaa'iba. Hayya. Ruuhul Amiin jechuun maqaa Jibriil alayhi salaam ta'uudhaaf Ruuhul Amiin Jibriil wa huwa laqabu fil Qur'aan. Ruuhul Amiin kan jedhamu maqaa Jibriilidha kan laqabame kan kennameefidha. Maqaa ittiin inni waamamudha. Argitanii? Koppii godhatte sin agarsiisa. Ruuhul Amiin jechuun Jibriil alayhi salaam maqaa ittiin laqabamedha. Tole galatoome. Kana si deebise. Lamaffaani Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aanni kan kootidha natti buuse kan jedhu ragaa naa fidii jedhe. Qur'aana jechuun maalime? Qur'aana jechuun maal akka ta'e natti himu? Hiika Qur'aana natti himu. Qur'aana jechuun maal akka ta'e natti himu san booddee nan kennaaf. Hiika Qur'aana kanaa kennu gaafadhaani. Kanaafuu gaaffiin si gaafadhe sadii hin deebisne amma deebis kan koosii deebisaan jira amma tokkollee hin deebisne jechuudha. Qur'aana jechuun maal jechuudha? Qur'aanatti Rabbiin buuse naan jechuun Qur'aana jechuun maali? Hiika sanatti bilisan booddee sii kennaa jechuudha. Walii galle kanaafuu gaaffiin sadii si gaafadhe naa deebisi. Gaaffiin sadanuu maali? Inni tokkoffaan Jibriil alayhi salaam kun wait. Jibriil alayhi salaam yookiin immoo Gabrieliin gara Maariyaamitti yeroo dhufeedha jedhu maalitti me ergaatti me sana Waaqayyo biraa dhufe moo eessaa dhufeetti me? Lammaffaa macaafni ati amma wangeela jettee fudhattu kun mee Waaqayyo mititi Maatiyos illee natu barreesse jedheera. Maatiyos illee jecha kooti jedheera. Jecha kan namaatiin jedha kan Waaqayyo sun taane namoonni barreesse jette namantan kun Maatiyos macaafni kun kan kooti jechi kun kan kooti jedhee isinitti meera. Luqaasis Maarqoosis warreen kun Yohaannisis jedhaniiru jedhee si gaafadhe tokko hin deebisne amma ammaatti. Kanaafuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala innahu Qur'aanni kuni kan maal jedhe jecha ergamaa kabajamaati gaafa jedhu qawlii jechuun haasaa jechuudha namoota bakka ifa ta'utti. Haasaan kuni haasaa eenyuti? Jecha kabajamaati. Maaliif jennaani warri Qureeshotaa maal jedhan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bar Nabi Muhammad majnuunadha, inni falfalaadha, inni akkasii jedhanii ni jennaan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala lakki inni falfalarraan finne falfalarraa waraaban jennaan lakki inni maraataa maraataadha miti lakki inni shaa'iradha inni walaleessaa jennaan lakki inni walaleessaa miti maal malee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala qaliilan maa tadhakkaru xiqqoo ishii sammuun keessan hin hojjetu jedhe akkuma kee kanaan jechuudha. Xiqqoon hin xiinxaltane sammuun keessa hin hojjetu namni waa hin baranne namni waa tokko hin barreessine akkamitti waan isin barreessuu hin dandeenye barreessuudhaa danda'a. Lakki Qur'aanni kun akkas miti inni walaleessaa irraan finne inni falfalaa irraan finne innahu wanni itti dhufee bakki kun sirriitti akka namoonni hubatanii fi jecha Rabbii ta'uu agarsiisuudhaaf osoo hin taane haasaan dubbiin Nabi Muhammad fidee himaa jiru tokkoffaa seexaanarraa akka hin taane jarri seexaanarraa fidan akka jedhaniif kan akka kee kanaa jechuudha. Ammallee inni falfalarraa fide waan jedhaniif inni falfala ifa galaadha jedhanii waan warri akka kee kun atawaasau biidhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warri kijibdu kun walitti dhaamtii jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala walitti dhaamtuudha jedhe jal'ina isaanii walitti dhaamu waan ta'eef kan akka kee kun yeroo sanitti falfalarraa fide saahiradha seexaanarraa barreessa jennaani maal jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala lakki inni falfalarraa seexaanarraa fide osoo hin taane kan inni irraa fidu innahu laqawlu rasuulin kariim haasaa ergamaa kabajamaa irraati kan inni fidu jedhe laal. Bakka kanatti Qur'aanni kuni guutummaan guututti kan ergamaati jechuu osoo hin taane dubbiin inni fide kontekstuaalii waan jedhamu jira yoo barattee taate kontekstuaalii bakka kanaatti gaararraa kaaseedhaa dubbiste kontekstuaaliin akkaataa gabiinsi bakki kun maalirratti dhufee dubbatame kan jedhu gaaraa kaasee yoo dubbattee dubbiste maal jedha jarri maraataadha maraaturraa fidee saahiradha jedhanii ennaan falfalaadha jennaan lakki Rabbiin subhaanahu wa ta'ala inni saahirarraa fide osoo hin taane kan inni fidu maalirraati jecha ergamaa kabajamaa haasaa isaati jedhe. Haasaa ergamaa kabajamaati jechuun ergamaan kabajamaa kun haasaa inni gaggeessu haasaadha jechuun dubbiin sun burqaasaa kan isaati jechuudha miti. Kun haasaa eenyutu yoon jedhe haasaa awwal yoon jedhe
haasaa wal haasee jechuudha malee dubbiin kun garuu kan isaa miti. Laal sirriitti badhaa warri afaan Oromoo sirriitti beektan nama barate faana haasa'an nama seera dhuka dubbii beeku faana haasa'an seera luga afaan Oromoo nama beeku faana haasa'an haasaa ekelee tolan haasaa ekelee dhugaa gootaa jedhu garuu dubbiin sun kan isaa miti haasaa fidee kan namatti haasa'u malee jechuudha. Kanaafuu ergamaa jennaan dubbiin dhumateera silumaayyuu ergamaa tun kan ergamee dhufedha kan erge jira jechuudha. Kan erge eessa akka ta'e immoo beekamaadha jechuudha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu haasaa jechuun haasaa namni tokko haasa'u haasaa jedhama. Dubbiin sun garuu dubbiin irraa dhufuu jira dubbii nama sanaa fuudhee haasaa haasa'u namni haasaa haasa'e jedhama. haasaa fidee jedhama. Dubbiin garuu burqaan isaatiin Rabbi subhaanahu wa ta'ala biraate jechuudha. Kanaaf Rabbi subhaanahu wa ta'ala maal jedhe mee quraana natti buuse ka jedhu ragaa fidii jedhe miti obboleessi kiyya nan kennaaf boqonnaa 15 lakkoofsa 9 irratti maal jedhe Rabbi subhaanahu wa ta'ala نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نتو قرآن كان بوسه نمت الله إساتك سجده نتو قرآن كان بوسه نمت الله إساتك سجده كنافو غافيسا دي غافة ديريرا غافيسا دي ناباكنو الرقاق وبساو جيني أكن ديب سيفي نان أمانا جتشورا إن شاء الله تولي